Hai, akkam jirtan? Nagaa keessanii? Ani nagaa godha. Har'a wanta tokko wajjin ilaalla. Innis maaltu akkaataa flash disk itti buutu godhan yookaan operating systemii irra fayyadanii itti fayyadaman wajjin ilaalla jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf koompitaraaf tokko Windows jijjiiruu barbaanne karaa CDtiin jijjiiruu dandeenya. Akkasumas karaa flash-tiin jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkam goonee flash kana akka hojjetu goona kan jedhu wajjin ilaalla nu hordofaa isin jedha. Isa kana hojjechuudhaaf wanti nu barbaachisu tokkoffaa flashiin keenya qabaachuu qabna. Flashiin nuti qabnu immoo GB8 ol ta'uu qaba yookaan immoo hamma operating systemii kun nuti san ol ta'uu qaba jechuudha. Capacity isaa kan biraa immoo amma kutaa jalqabaa keessa sooftiweeriidhaan buutu goona jechuudha. Sooftiweerii Rufus jedhamtu tana qabaachuu qabna jechuudha. Rufus 3.6 3.8 jira verziinii garaagaraatiin jiranii kanneen lachanuu channel Telegram kan koorasiin kaayera software kan jira argachuu qabdan. Inni biraa immoo wanti nuti qabaachuu qabnu operating systemii ISO file ta'e jechuudha. Kan nuti qabaachuu qabnu kana jechuun image qabaachuu qabnu jechuudha. Window keenya window image ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Asirratti agarsiisa image maal akka fakkaatu isa kana jechuudha. Isa kana amma isaan kunniin window ISO file qabaachuu amma akkuma biraa isin mul'atu kanatti disk image dha. ISO file ta'uusaa right click irra jennee asin ilaalla jechuudha. Yeroo argitanii jira types of file dha, disk of file or ISO file dha jechuudha. Amma isuma kana goona jechuudha. Amma qajeelum flash keenya deemne koompitara keenya irratti tuqnaa jechuudha. Koompitara keenya irratti flash GB8 yookaan capacity operating systemii sanaatii ol ta'e itti tuqnaa jechuudha. Yoo itti tuqne kenoo sagalee dhageessisaa iskaan godhaa jechuudha. Antivirusii ammas qabuun isaa agartanii yookaan kenootti film agarsiisa. Flash kan koo isa kana jechuudha. Isa kana no USB drive jedha. Capacity isaa 7.45 GB8 jechuudha. Kana jechuun amma isa kana fayyadamee boot godhee itti fayyadamaa jechuudha. Amma immoo qajeeluma deemee karaa sooftiweerii fayyadamee boot godhaa waan ta'eef kutaa jalqabaa kana keessatti sooftiweerii kan koo banadhaa jechuudha. Sooftiweerii hiyyeerra fakkeenyaaf 3.6 kana banadha. Yeessin jedhaanii inni naa banaa erga Rufusii keenya erga banamee fuula kana fakkaatu nu fidaa jechuudha. Fuula kana fakkaatu as biratti device dha. Achi bira kan nu dhufu flash keenya jechuudha. Flash keenya jechuudha. Amma yeroo flash irraa baafee ishiin tun asii hin badde. Ishiin tun hin badde mee irraa baasanitti agarsiisa. Flashiin bahee jira. Amma ishee achi badde jirti. Ammoo deebite ishiin sun ni deebiti jechuudha. Yoo refresh godhe sagalee dhageessisa. As biratti immoo diskii or as image keenya kan as bira select godhannaa jechuudha. Kan amma irratti achi biratti argatani. Operating systemii image keenya sana select goonaa jechuudha. Argitanii isa kanarra gooneeti filannoo qaba. Asirra gooneeti select jenneeni iddoo lokee yookaan lokeeshinii ISO file keenya bira deemu san bira deemne fakkeenyaaf anam GSPC kan jedhu qaba local CF irraan qaba file Windows image file jedha. Fakkeenyaaf Windows 10 barbaade 8.1 barbaade akkasuma
fakkeenyaaf mi'a window immijiin kun dhufee jira. San booda as biraa standard installation kan jedhu kana filannoo lama jira. GPT kana yoo ta'e yeroo inni hojjetu waan ta'eef MBR kana irra goone jechuudha. MBR yeroo goone wanti dagachuu hin qabne isa kana irra goonetti as biraa maqaa isaa kennuu dandeenya. Inni kennaaf yoo barbaade asii kennuu dandeettanii maqaa isaatitti Windows jechuu dandeettani. Windows jechuu dandeettani. San booda start jettuun jechuudha. Start okay jettuun. San booda inni nuyyuu deemaa jira. Inni eegduu jechuudha. Innoo sa'aatii fudhata waan ta'eef deegaan turuu danda'a. Inni eegdan jechuudha. Kanuma erga ni dhumatee as biraa immoo ready jedha. Close deeba yeroo naasan immoo procedure copy godhaa jechuudha. ISO file isa copy godhaa jira. Akkasuma itti fayyadamtanii kanuma kan wal fakkaatuun barnootuma akkanaatiin akkamitti yeroo ta'an immoo akkaataatti osoo software yoo itti fayyadamin akka itti buutu godhan wajjin ilaalla jechuun anamma software rufuu kana fayyadamee buutu godhaa jira. Yeroo ta'an immoo akkaataatti osoo software homaatu fayyadamin buutu godhan wajjin ilaalla. Channel keenya subscribe nu godhaa, share nu godhaa. Video nuti gadhiisnu immoo yeroo nu ilaala. Waan beeknu wal barsiifna. Yaadallee nu kenna. Yaadni keessanii mijaara waan ta'eef yaada qeeqallee haa ta'u jajuullee haa ta'u yaada nu kenna. Commentii irratti gaaffiillee yoo qabaattan wanti isin gareellee yoo jiraate gaafadhaa jechuu barbaanneeti. Inni yeroo fudhata waan ta'eef matee odnaa jedhe irrumaa boqqifneeti akkuma irraa yeroo CD fayyadamnutti Meeshaalee keenyatti suuqannee Windows keenya jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo formaat gochuu dandeenya jechuudha. Kanuma Windows dhumti keessa qofti kan hojjetu haa ta'u malee hojjetan. Kanammoo akkamitti akka karaa filashiitiin formaat godhan yeroo ta'an hojjechuu dandeenya. Kun magariisa yeroo kun guutuu qaba akkana guutuu qaba hirmachuuf Windows 10 yookaan Windows 10 waan godheef Windows 10 gala GV from waamaati aga faayila kan dabalgalchuuf waan turuuf osumaan eegdi jechuudha. Ennaan tumre immoo bakki start ready jedha. Bakki kan jedhu kun immoo close jedha. Close jettanii fi keessa irraa fudhattanii itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Marga jirtanii kun amma xumura ga'ee jira. Inni laalloo hojjemaan ammoo dhumatee jira jechuudha. Amma duratti as biratti ready jennee miti kun startera close amma wanta dhumateef
uummatee jira close jennaan jechuudha. Kanaafuu wannaan keenya kanarraa kanuma fakkaata. Viidiyoo biraatii wal argina. Bye bye. Galatoomaa. Channel kan subscribe naa godhaa, like naa godhaa, share naa godhaa. Iddoo komentitanitti immoo gaaffii yoo qabaattan yaadallee qabaattan achi barreessaa. Bye bye kun jaalanna.